namni biyya alaatti nama ajjeese biyya keessatti seeraan itti gaafatama. Namoota gocha ajjeechaa gocha suukaneessaa biyya alaatti raawwatan kan ammootu seeratti dhiyeessuuf maaltu barbaachisa kan jedhu hadhan ilaallaa jecha. An gorsaa fi abukaatoo seeraa sadarkaa federaalaa fi naannoo Oromiyaatti Aanolee Tufaan jedhama. Namni biyya alaatti yakkoota ajjeechaa yakkoota suukaneessaa hojjetanii seera yakkaa bara 1997 bahe keewwata 1718 jalatti akka itti gaafatamuu danda'an ifatti kaa'amee jira jecha. Dabalataan immoo namoonni gocha ajjeechaa gocha suukaneessaa akkasii onlaayinii ta'anii baga ajjeeste baga goote baga gocha akkasii gocha garee akkasii goote saniif itti gammannee jirra jedhanii namoota ofitti fudhatanis itti gaafatamummaa yakkaa qixxee nama ajjeesisaniin itti gaafatamuu akka danda'an ifatti kaa'ee jira jecha. Namoonni yakka kana akka raawwatamuuf gammoojjii keessatti ijoollee ari'ee adamsee akka qabamu godhes qabamee qaama sanitti qaama nama ajjeesu qaama ijoollee kanarra gocha yakkaa kana raawwatuuf dabarsee kennes qixxee nama ajjeeseetti akka itti gaafatamuu danda'u seerri yakkaa kaa'ee jira jecha. Dabalataan immoo namoonni onlaayinii ta'anii yakka gocha yakkaa kana ofitti fudhatanii garee akkasiitiin baga gooteedhanii namoonni promisii yookaan ammoo waadaa seenan waadaa adda addaa seenan waadaa kenna nama kana nama ajjeeseef gosa akkana nama ajjeeseef jedhanii namoonni waadaa garagaraa seenan isaanis ammoo qixxee nama ajjeeseetiin itti gaafatamanii jecha. Dabalataan immoo namoonni nama akkanaa bakka akkanaatiin dhufu ajjeesaa jedhee kakkaasaa tures qixxee nama ajjeeseetiin itti gaafatamaa jecha. Inni biraas ammoo namni oduu dabarsuun haala mijeessuun namni ebaluu karaa akkanaatiin dhufaa jira karaa akkanaatiin deemi jedhee haala mijeessee namni sun akka du'u ammoo karaa itti agarsiise osoo du'in ajjeechaan hin raawwatiniin duraa fi erga gocha ajjeechaa raawwatee boodas haala kan mijeesse qixxee nama ajjeeseetiin miiltummaadhaan itti gaafatamaa jecha. Namoonni nama ajjeesaa jiran san beekee osoo beeku osoo eeruurra kennuu danda'u osoo qaama seeraa beeksisuu danda'u callisees itti gaafatamummaa yakkaa akka qabu keewwata 32 irraa eegalee hanga keewwata 39tti ifatti taa'ee jira jecha. Kanaaf ammoo namoota kanneen adabsiisuun maal barbaachisa ka jedhudha. Namoota kanneen adabsiisuudhaaf ragaalee barbaachisu viidiyoo yoo jiraate sagalee yoo jiraate namoota yeroo gochi yakkaa raawwatu kana ijaan arganii galmeessaa qabadhaa. Namoota onlaayinii ta'anii baga ajjeeste jedhanis maqaa isaa qabadhaa. Bakka inni dhufe qabadhaa. Gaafa inni biyya gale ammoo adamsiisna jecha. Gocha akkanaa hawaasni kenna gocha akkanaa dhaaluun qabu. Dhaloonni dhufu gocha akkanaa dhaaluun qabu. Kanaaf ammoo itti gaafatamummaa mirkaneessuu qabna. Itti gaafatamummaa ammoo kan mirkaneessinu ragaa barbaachisu namni hundi yoo wal deeggareedha. Kanaaf ammoo gocha yakkaa kun namoota gocha yakkaa bakka yeroo gocha yakkaa raawwatamu bakka san turanii kan sodaatanii callisanii kan ijaan argitanis namoota gocha yakkaa raawwatan kana galmeessaa kaa'adhaa. Galmeessaa qabadhaa. Gaafa gochi sodaan sun bakka sodaa sanii sochootan maatii beeksisaa. Maatiin ammootu biyyatti ammootu eegee gocha yakkaa adabbii seerri yakkaa kaa'e kana ni raawwachiisaa jecha. Nutis ammootu bilisaan waan dandeenyuun isin gargaaruuf qophiidha jecha. Waan gaafii isinitti ta'e kamiyyuu karaa keessaanis ta'e bilbilaan gaafadhaa. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Sheer godhaatii hawaasa keenya bal'aa ka biyya alaatii fi biyya keessa jiru biraan gahaa galatoomaa.